Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtan maratti isin haa ga'u jecha har'as egaa akkuma torbee darbee waamicha ilillii hoteelitti argamneetudha kan nuti jirru sababiin asitti argamu keenyaas egaa 62dha kan jiru innis fiilmii mata dureen isaa imimmaan koo jedhuu fi kitaaba mata dureen isaa dhugaa keenya jedhu kan injiinar Daani'eel Gammadaa yookaan kara deemaadhaan barreeffamedha kan isin daawwachiisnu keessa seenuudhaan waan jiru isin daawwachiisuun kan isin faana turu immoo ani Lubii Girmaati ogeessi kaameraa keenyaa immoo Tolasaa Bultiidha yeroo gaariin waliin qabaadha. Hamma nuti jennee miti hamma nuti beeknu ol waan itti hawwatu abbaa qophii kanaa yaa milkeessee bitanaa baasu xixiqqaan keenya guddatanii guddaan keenya hawwatu beekan keenya raawwu akka waaqayyoon beekutti akka lafti beekutti ka oliin dhufe olitti ka gadiin dhufe gaditti ka bitaan dhufe bitaatti ka mirgaan dhufe mirgatti waan muraan qabu ka kanatti immoo haalattu waan kan si haa ta'u jennee irraa dhabnee hin beeknu akka nu jennu waan naa jedhu gadaan gabbii. Akkam bultan nagaa jirtu fayyaa keessan akkam maka nagaa dhuftan har'a gaa wanti asitti wal geenye akkuma beektanii nagaan nu quxura nagaan nu bultee nagaan nu oolchi fayyaa nu kennu lafana warfaa nuba yetan nagaa haa godhu itti aanee gaa wanta asitti wal geenye akkuma beektanii dhimma keenya Daani'eel Gammadaa kitaaba inni eebbisuu fi kanaafuu eebbisuuf gammachuu guddatuutti dhaga'ama jechuudha. Achirraa anee akkuma beektan Daani'eel Gammadaa karaa deemaa jedhama. Isin waan akkuma beeku karaa deemaa kun imala dheeraa deemee waamichi ce'ee uummata isaa ka rakkate ka beela'e ka daare ka buqqa'e bira gaheetiin nama beeksisaa ture nama qarqaraa ture nama bira gaheetiin uummata kan fayyadu jechuun hin danda'amu. Kanaafuu namni kuni ofiifillee dhalatee namaafillee jiraata. Kana bareeduutti qabnee ilaaluun nu jiraata beekuun nu jiraata. Lammeessaa immoo wanti inni hojjetaa jiru kuni waan inni namaa keessa hin jirre waan inni duune hojjetaa jira. Waaqa sagaltama gabara sadan booranaa waaqa turban baaremtu nagaan bulle nagaan nu oolchi irraa gora nu oolchi dogoggora nu oolchi waliigaltee nuu kenni waaqi lafti waliigalii nu xaraarame hambiyyaa bee biyyatti haa galu han dhukkubsate haa maaramu deessuun haa of galtu ani name haa hiikamu waaqi rooba haa kennu malkaan bishaan haa kennu lafti marga haa kennu saani dheedee dhuge aannan haa kennu deessuun haa of galtu yaa waaqa lafa dhaalaa nu godhu waliigaltee nuu kenni Oromoo nagamtaa kanniisaa kenni kanniifni walagaa argate hin dambeessa naman tuqu yoo tuqu immoo walirratti ijaa yaa Oromoo nagamtaa kanniisaa kenni wal faana nu jiraachisi ani gaanganan beeka kanaaf waaqa beeka kanaaf waaqa irraa buutu. Nuuf galchaa uumaaf uumamu waaqaa lafti xiqqaa guddaa hangafaa quxusu nuuf galchaa. Namni abbaa lamarraa dhalate abbaan irraa dhalate lamatu as gidduu jira. Dursuu kana hin dandeenye tokkotu jira. Abbaa kiyya Gammadaa wal jirraa kan garasitti waamanii isaan sinaa dubbisanii itti amamu. Abbaa kiyya Gammadaa wal jirraa harkaan naannoo qottaa.
hundumaa isa ta'e maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nagaa isin gaafadha. Nagaa keessanii ani dhageenye isinis hin dhageenye attam jirtu. Waaqayyo inni nagaa nuu laate maqaan isaa bara baraan galateeffamu. Eeyyee yommuun akkas jedhu lallabaa fi kadhataaf han ba'e miti. Namichatu geeraree abbaa isaa maqaa dha'ee maqaa kee waamuun dhiisu adeemii gaaraatti illee kajeellii gandaatti illee farsoo sanbataatti illee jedhe abbaa isaa maqaa waame. Saba nana aniif isin immoo warra maqaa Waaqayyoon kaaneedha, warra Waaqayyo lafaa kaase maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Aniif isin saba Waaqayyooti, ilmaanuu Waaqayyooti, warra Waaqayyo fo'ateedha. Kanaaf Waaqayyoon baana, Waaqayyoon galla, Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Kanatti aansuudhaan waan an jedhu yoo jiraate iddoon an dhufe Wallaggaa Lixaati aanaa mana sibuu magaalaa Mandii. Maqaan koo akkuma amma jedhameedha itti dabalan qabu. Lammuu Faarootu biraa hafu. Haa ta'u malee akkaataa tokko dhalachuu isaatii kaasee amma waggaa 23tti namicha isan karaa deemaa jedhamu kana mucaa ani gammadaadha Daani'eel jedhaman sun. Daani'eeliin kun waggaa 23 achitti Daani'eel. Yeroo sana mucaan kun yoon iddoo ka'umsa isaatiitti du'ee mul'isuudhaaf sitti agarsiisuudhaaf baate sakaan agarsiisu nutti agarsiisa. Yoon sitti agarsiisuu baadhe gaafa waggaa ja'a amma tamaanii galche. Murtii iddoo bichaa barate. Murtii iddoo baratee biirii 12 fi arsaasii 3 bitee. Murtii 20 guyyaa 15 duwwaa qabdi. Waan an biteetis 15. Ganama itti kenna galgala harka hin jiru. Ganama itti kenna galgala harka hin jiru. Walumatti qabee maal dhala qo'attan goota jennaan ababbaa ijoollee baay'eetu biriin qaban waan hundi wallaaleen kennee. Egaa ilma qotee bulaati qonora malees jennaan kenneesi. Kana booddee waggaa tokko mana baafadheen gaafa waggaa lammaffaatti eebbe. Amma gaa ta'uu danda'e fakkaata ani qotee bulaadha agadaas qotamnaan waan hundumaa qonnaa gabaleen qottuun qota gabalee kan jiraachuu danda'u. Agadaa kana ijoolleen hin jaallatti ta'ee hin sodaate ta'ee illee waggaan karaa bakkee guuree ijoolleetti kenne ayinaan. Sakaan naqee gurgura sakaan naqee barsiisotaa fi fira bitatee lachiin. Ishee gurgurmoo fidee aadatti kennu natti hin kennu. Gaafa reenu argata akka bu'ee aadatti jirii gootanii bitee namaaf kennu. Ammoo danda'eera qoyisa kottan jabaadha gammoo xiqqaa ta'ee jedhaa ture reebee sirnadha. Kana booddee gaafa waggaa lammaffaa kutaa lammaffaa gaafa ta'u qalama caammaa fi waan isa barbaachisu bitee itti kennu. Fudhatee kan ittiin hin xaraqe hin gaafa lammaffaa hin kenna malee ittumaan biirii bita daltanii yoo bite. Lafan dandeetti narree mana masa barsaadee lafan dadhabetti moonanni isaa haati moona deekkamti namni agarta isa ordeenyate. Kana booddee guyyaa tokko qotuma jedhuu gaaga ta'u dadda'u jalqabee ishee walitti qabachuu jalqabe jedhaan ayyaana galataan qopheeffadhe Waaqayyoon gaagaarraasuma kaaseen beekaa. Ayyaana galataa yemmuu qopheeffadhu ani Waaqayyo dhangalateeffadhan immoo hiriyoota isaa bakkee warra Waaqayyooti isaanii hin beekamne isaan Waaqayyo hin beekanii nama 20 kan ta'u bakkee irraa horate. Birrii 16 bitee haadhatti immoo waan keessummaa qabadee haadhatti kenne haati dandeessuudha saba nana firoota lammii.
Biriko jaati kennatee saasa irratti qopheessitee keessummaa bu'aa ayyaana galataa qopheessa keessummoota tajaajiloota qofaatti qopheessite. Kana booddee otuu nuyi waliin galii ol galanii ofii isaanii nyaatanii waa godha ga'ee baanii sokkana. Yommuu ol deemu maala deeggamee ba'ee sokkee bakka akka itti ture. Akka ittiin dhufee bakka mana tamaarii dhufee hin baratee as ol ba'ee gara madda waraabuu kan dhufee karaa deemaa kan jedhu badhee dhufe. Maakala koo eenyu sii kenne jennaan lakki abbaan saba baay'een qaba abbaa baay'een qaba. Kaabarraa kibbarraa baarraa lixarraa kan maqaanatti moggaasu ga'u baay'een qaba. Gaammoo dhalaa koo waaqayyo sii fayyaddisu siin immoo waaqayyo sii fayyaddisu jedhu nan gadhiise. Kanuma na of galchaa goosa. Ulfaadha. As gidduutti kan argamu kabajamoo abbootii gadaa, kabajamoo hangafoota kiyya, kabajamoo aangawoota siyaasaa fi kabajamoo hundeessaa dhaabbata tokkummaa biizinesi guruupii, kabajamoo bookafaaloo tafaaraafaa, kabajamoo obbo Abtaamuu Lamuufaa, kabajamoo hiriyoota kiyyaatii fi warra namooddee waamicha kiyyaa kabajanii qe'ee kanatti argamuu keessaniitii fi waan aartii waan keenya jechuu keessaniitiif ulfaadha galatooma. Egaa daqiiqaa muraasan haasan jiruun keenyaa fi jireenyi keenya wallaansoo nuti dandeenyuuf hin dandeenye danuusaa kan kophaa wallaansoo qabnuuf kan waloon wallaansoo qabnu waliin qabnee guyyaa har'aa kana akka geenyu kan nu godhe Waaqa tokkicha galanni isaaf mala. Kabajni isaaf mala. Abbaa lamarraan maladhee isiniin jedhu. Kanaan kan nala ishee abbaan kiyya gammadaa wal jirraa isuma huqqataa amma argatan abbaa kiyya. Namni lammeessoo abbaa kiyya ani afaan guutee jedhu yaaduu kabbabaa hordofaa. Nama yaaduu kabbabaa hordofaa jiruu kiyya keessatti har'aa kiyyaa kanaatii fi akkan afaan taaqeetiin namni afaan kiyyarraa gabbaasu saachiin jiru. Akkan har'a ta'u kana kan na godhe Waaqa. Itti aanaan isaa waayilloottan kiyyaatii fi hangafoota kiyya gurguddoo hiriyoota kiyya naa ta'ani. Maqaa dha'ee jaarsa guddaa Sheek Idriis hiriyaa kiyya waggaa dheeraatii fi abbaa maatii obbo Tokkummaa Fiixee hiriyaa kiyya waggaa danuuti. Kana kanan har'a isiniitiin jedhuuf carraa jireenyaadhaa yeroo afur yeroo tokko abbaan kiyya yaaduu kabbabaa hordofaadhaa duba kiyyaatiif quba kan qabu. Yeroo tokko maatiin kiyya quba kan qaban, yeroo sadaffaan namoonni miidiyaadhaa walharkaa fuudhanii sagalee ta'anii kan du'an oolchan hundasaa keessaatii baay'ee kanan yaadadhuu fi mana hidhaan itti hidhame keessaatii baay'ee kanan galateeffadhu godina Shawaa Lixaa warra Mugar. Ani nama du'ee Mugaritti awwaalamuun ture. Ooluu kiyyaatii fi as gidduu jiru ta'ee hin beeku. Jaarsoliin mana hidhaa hin cinneetti hidhamanii jiran namni hin cinne waliin ture afeera yoo dhufan ta'e hin beeku. As gidduu yoo jiraattan harka keessan ragaatiin dhaabii haa ta'u. Warri Mugaritti wajjin hidhaatiin ture
abbootii gurguddaa ganna 54 ol ta'an karaa deemaan qabamee butamee mugardaan gootee seene jennaan nyaata lagate. Haadhi kophaa kiyya yookaan obboleessa kiyya narratti dhalatee eebbifamee gaafa guyyaa lammaffaan butame. Hincinneetti kun ta'eera gaafa jedhamu mugarii laawunchii beektu garaachitti giraawundii kan laawunchii sanatti gannu dabarse. Namni anotuu hin galateeffatin hin darbine afeera dhufee finfinnee isaa beeku Solomoon. Duuti mucaa kanaa kisaaraan jecha kanaatiin achiitii gaafan ba'u namni lafa kiyya beeku hin jiru. Lafti moo kan kooti qe'ee kiyya jira. Obbo Balaachoo Dirribaatu akkasumaan jiru. As jiraaf hin jiru isaa beeku. Yaa ilma kiyya Oromoon gosa qaba. Gosti kee biyya hundaa jira. Nuyi hidhamtoonni si qallabuudhaatiif nutti ulfaata. Gosa keettan si hidhaama gosti kee as keessatti si haa qallabu. Gosti kee maali jennaan balballi gosa abbaa kiyyaa Daarimuu jedhe. Waggaaf ji'a lama gosa tokkotu na soora mugaritti. Asumaan dhaamsa kanan sinii hin jedhu Oromummaa keenya qophaatiin Harargeetii gosa qabna balbal. Wallaggaatii gosa qabna balbal. Wallootii gosa qabna balbal. Jimmatii gosa qabna balbal. Arsiidhaa gosa qabna balbal. Oromummaa qophaan yoo jireenya keenya irratti moote akka kana deemaa kana boolla du'aadhaati Oromoon nagaa isa godhu. Nageenya kiyyaatiif yookaan gammachuu kiyya har'aatiif fuula keessan duraa kan dhaabadhu har'aatiif harki kiyya guddaan na gargaare tokko hin jiru. Firri kiyya guddaan na gargaare tokko hin jiru. Namni kiyya guddaan garuu boolla du'aa na oolche. Namni kiyya guddaan immoo isin warra fuula kiyya dura jiru kana. Qabeenyaan isiniin garuu qaba. Dhaamsa kiyya har'aa kanan idiniitiin jechuudhaatiif jedhe. Kaleetaan kiyya inni har'aatu isa obboleessa du'aarraati hafe ta'uu kiyya isinitti mulaati. Carraan fuula keessan dura dhaabbadhee fuullee keessan jiru kanaatiin waan tokko isiniin jedhu Oromummaa qoftii gaara. Namni kun isinii jedhe harka keessanii. Sammuun Oromoof hin taane, beekumsi Oromoof hin taane, qabeenyaan Oromoof hin taane bilaasha. Eenyuunuu hin dhaadessu, sin keessaa eenyuun caalaa hin jaallatu. Garuu guyyaa tokko na beektu fuula keessan dura dhaabbadhee waan isin beektaniin isin hin sobu. Ani nama namaaf fuula namaa dhaabbatu. Ani immoo nama hunda keessaati quxisuudhaatii fi booddee waan namaadhaaf balbala nama daruu nama dhaabatee beeku dhugaan kun dhugaan utuu sinitti hin darbine. Uummanni kun siin ala namni isatti siqu akka hin jirre si caalaa hin beeku, isin caalaa hin beeku. Dhaamsi kiyya isheen dhumaa balbala namaa dhaabbadhee walloodhaatiif waa gaafadha. Tokkotu akkasumaan barri kun ture waggaa ja'affaadhaatiif ture. Balbala ofii isaatii fi gataa balbala isaatii irratti wanti sabaati jettee kun lakkina ni ilaallatu naan jedhu. Kana caalaa balbala namaa dhaabbatanii hamilee cabuun hin jiru. Oole hamileedhaanis qaamaanis oole kunoo jira. Horoo Guduruu Wallaggaadhaatii fi balbala dhaabbata TFG tokkoon dhaqe. Himimmaaniinan harkaa fuudhee waan uummataa sanaaf fuudhee deeme. Yoo isinitti tole
harka keessan TFG dhaabbata TFG duwwaa kana. Seenaan amma lafarra jiraatanitti hojjetu gaafa du'an ofii isheetiin haasofti. Otuu lafarra jiranii waan sabaaf ta'u yoo hin geenye keessaa fuutee jedhinaa tokko lama kan jedhamu warri akka jaalkaffaaloo tafarraafaa qaama keessaa qaama sabaaf laatan sammuu keessaa sammuu sabaaf laachuun hoomaa iyyuu humna keessaa humna sabaaf laachuun hoomaa iyyuu maallaqa keessaa maallaqa sabaaf laachuun hoomaa iyyuu qaama keessaa kan qaama sabaaf laatutu jira waan ta'e. Kana isiniin jedhee raawwadhee hamma kanaadhaan hangafoota fuulduraa haasa'utti nuuf galchaa isiniitiin jecha obbo Kaffaaloo Tafarraa gara waltajjiitti. Baay'ee nama gammachiisa waaqayyoo faa galatu baay'ee galatooma haamlee namatti toltu. Ani akkuma beekamu waltajjii sagantaa adda addaa irratti baay'ee odeessuu danda'u muuxannoo isaas hin qabu kennaa isaas hin qabu garuu daanii dhugaa dubbachuuf suma dhugumaa ani namni waan danda'u yookaan waan itti dhagahame wayii godha keessumaa yeroo amma jiru kun rakkoo wal cinaa dhaabbachuu rakkoo irratti wal gargaaruu waan tokko irratti baay'ee laafatee jira haalli walitti dhufeenya hawaasa keenya haala kana keessa taa'ee waan baay'ee godhee waan baay'ee tattaafatee waan baay'ee beekaa baay'ee galateeffadha. Kan biroo waan ijoolleen namoota akkasii ilaalaa yoo guddatanii waan gaarii baru jettanii waan yaaduu fi agartee gaafa rakkoo jechuun dabareetiin namatti dhufuu danda'a. Rakkoon ganda tokko mudate yookaan bakka tokko mudate gamana mudate dabareetiin bakka hunda ga'a. Rakkoo kana keessatti waan baay'ee godhee baay'ee galateeffadha. Itti aansuutiin waan jechuu barbaadu namni waan danda'u yeroo isaa fayyadamee waan dhaloota boruuf yoo kaayee gaariidhaan jira akkas kitaaba tokko barreessuu waa tokko gochuu mucaan namni lafa kaanii deemuun hojii gaarii hojjetanii deemuun boruuf waan gaariidha muuxannoo horadhaa ijoollee wal deemtanii jira. Itti aansuutiin akkuma beekamu hawaasni keenya kan keessa jiru beekamaadha garii dhukkubaatiin gariillee lolaatiin baay'ee nama gaddisiisa tokkummaan uummata keenyaa kaleessarraa duubatti deebi'ee jedhanii yaada. Umurii keenyatti gaaffii nuti gaafachaa turre gaaffii yookaan lafti keenya dhiphateera akkas ta'eera daangaan keenya raayyaa ture yoo ture jenneetu gaafachaa turre gadi baanee ittiin hidhamaatti reebamaa ture. Har'a saba biraa turatti wal lolaa jira. Akkas miti raayyaa irratti eenyu wal lolaa jira walloo irratti eenyu wal lolaa jira saba biraa qabdu dhiisneerra jechuudha. So gaafa qaamni keessan tokko tuqamu akkasitti dhukkubu peenii nam tokko dhukkubu nama biraas akka dhukkubu ishee kana hin dagatiinaa dabalee isin bira gahaa galatooma ulfaadhaan biraachuu hin danda'u galatooma. Waan isinii gochuu danda'u waan tokko qofaan qaba. Arsii irraatii kaatanii Shaashamanneetii qajeeltanii as kan dhuftan. Akkasumas immoo hojii kiyya kana ispoonsara gochuudhaatiin na cina kan dhaabbattan warri akka Lubbuu Hospitaalii Pilaatiineemiidhaatiin warri akka TFG hunduma nama mana kana keessa jiru immoo deemsi keenya gara fuulduraatti akkuma kaleessaatti deemsi keenya kan fuula keenya duratti hafee jiru akkuma abbaan keenya itti nu guddise akkuma isaan itti jiran sanatti kana isiniin jedhee asitti argamtanii wanta Daani'eel hojjete kanarratti argamuu qabattanii kabajaan gara qe'ee kanaa kan dhuftan salumaa ulfaadha galatooma fayyaa. Kennaan obbo Dirribii Jaggiseedha. Kuma 150. Kuma 150. Asii kuma 150. Kuma 150. Nagarateeffadhaa sirriitti nagarateeffadhaa.
tokkummaa Star Business Group guddaa isaan galateeffannaa. Nagash Imams kuma dhibba tokkoo fi shantama. Tarii sagantaan akkanaa akka qophaa'ee illee quban qabu ta'a. Haa ta'u Daani'el hiriyaa kiyya bichaa ta'uu taane citii baay'ee qabna wargorsina waliin deemna baay'ee nama jaallatu fi baay'ee nama kabaju. Daani'el akkaataa miti waggaa 7-8 jaanis shanis dura hojiummaa hiyyeessa gargaaruu kanatti xiyyeeffate kan ture akka carraa haala tokkotu gara naqamteetii bineensitti namne bineensi ummatti namnu obbo Daani'el akka carraa miidiyaa irratti gadhiisee ani beeku nan barreessa naan deebisu na cinqe harmeen kun haadha natti fakkaatti baadiyyaa kan guddadhe akkuma kan baradhee akkuma gara siraayyessa achi akka carraa ta'e naa kaase yoo dhufu ani makiinaa bizeessa waan ofaa hin qabadha natti fakkaata ilaala dhaabatee nama 5 sallasiisee dhufee na jedhu achumaan lakkiyaadha kanaa fi abshiitii ittiin naagayitii kana naa godhiin jedheen Oke, hati suri ada kabinnya dia. Badia ada kabinnya. Sanarra kasen citi bayi wali dapat sini wal borsina wal gagal wal berat awal dan sadar kakan mereka usah dan terjumpai ini gamada karena bicara cara menemukan demo cara kerja akan mengufati baredu kan. Nama sofa atau kabati, tahu satu kabati, tahu sana mati. Bakal sisa ni kawan, buat baju. Bayi kan dia punya toko. Boleh sakit unda nampak kawan tu. Ati nama kazela. Bakal sisa ni mati serai fatuna. Yom nanti tole. Badia ke ni boleh denanya tu je. Yo kasih tu kotilate. Ayah nanti kalau tinggal tu. Ini kata sokti wate boleh yesa. Karena Yoruba nan ajar sifat awan terevi buya kana kai anis kana arke boleh satu episode itu banyak tiga madewante bagaimana dia cuma bada kana jala ga suni dasbina abot kamu cuma jirtu Wahina ni segala kes mani. Aku terkumpul selaga perawat. Ani horilah kau mana asal mendau. Tiko nak kerja Isa media rai usah kes. Pula nama tu dah berdekat sanso. Kalau satu kamu, senatu kau tiga banyak gambar. Tu dikes cara kerja start berterima tanya kabar. Baik nama tu. Itu baru berterima bu. Kawademan nama tu. Ilmu orang kote guna badia rafe, hujib lojje badia sas media rafe beberna, nambi to kuwadi jiru dari dari semua terlalu cukup, wal takalu, wal nafsu, wal kesu, wal servisu kesa, badia nambi to kuwadi terlalu social media dua boki soal tadi, lakukan akasar lojje jadi hawa sakit, buku kabaja kerja muka bulu, kabaja ada singgah. Nama tokko jira nama hawaasa keenya keessaa hin taane hawaasa keenyaaf yeroo hundumaa sagalee ta'u miidiyaarraa hojii gurguddaa hojjetu seenaa Oromoo dhokatellee ol baasee warra afaan sana beekan Oromoo halkanii guyyaa takaallee afaan isaaniitti ittimu har'a nama kana galateeffannaa nama kana beekamtii yaannaaf jedhee tokkummaan bakka kanatti kan dhufte. Kita masih bagaimana? Sekarang ini juru mana ni? Yang masih dekat sama. Bagaimana? Kuda sangat pernah. Kamu jangan duduk semua di sini tak kedai.
Sinigga fada hamileedhaan simadda. Hamileedhaan simadda. Hayyee kanatti haasuudhaan seenaan badhaafamtoota dudduuba waltajjiitii ni dubbifama achi booddee badhaasa sana kan laallu ta'a jechuudha. Bara 1952 Macca Bahaa Iluu Galaan ganda Koraa Dagaa jedhamutti dhalatanii addunyaa akka caliituun gulaalamtu kanatti makaman. Barri sun bara sirni nafxanyaa aangoorra jiru waan ta'eef wallaalummaa biyyattii aguugee carraan barnootaa kan argatu namoota qubaan lakkaa'aman qofatu. Qe'ee dhaloota isaaniitti yeroo jalqabaatiif nama kitaaba dubbisu arganii ajaa'ibaman. Namni sun Abbaa Bulloo dura bu'aa mana amantaa naannoo sanaati. Akkuma Abbaa Bulloo arganiin kitaabicha harkaa fudhanii yoo ilaalan Abbaan Bulloo waan jabaa tokko jedhanii kitaabni kun nama hundaatti dubbatu nama fidana lakkaa'etti dubbatti. Jennaan xiiqii guddaan isaan qaba. Xiiqii akka Abbaa Bullootti kitaaba dubbachiisu. Kanaanis barachuuf yoo murteessan maatii isaanii dura dhaabbatan. Isaan garuu mana namaatti galanii hojii hojjechaa barachuudhaaf murteeffatan. Gara kuteenya guddaadhaan qormaata danuu luqanii barnoota sana milkeeffatanii urrumuutti qacaramanii hojii osoo jiranii dhimmi eenyummaa akka ibidda saafaatti nafa isaanii fi tafa isaaniitti isaan qaban. Jalqabaaf du'uu Jeneraal Taaddasaa Birruufaa erga dhaga'anii booda warra Koobbo Baaroo Tumsaa fi Leencoo Laxaafaa waliin hariiroo uumachuu eegalan. Kana gidduutti ture egaa bara 1977 harka dargii bu'anii Alambaqqaanyiitti hidhaman. Bakki kun isaaniif akka waan yuunivarsiitii guddaa seenanii ilaalan. Sababni isaa immoo namoota qaruutee hayyoota bara sana keessaa nama siyaasaa fi falaasamaan baay'ee fagaatu nama falaasama marraaqa dhudha'ee fi nama beekaa Dr. Hayilee Fidaafaa waliin wal baranii nama caalaa kitaabota bichoomfachuu filatan. Waggoota 5 hariiroon kitaabota waliin isaan uummatan sadarkaa guddaa irra osoo jiru hidhaa irraa ba'anii daandii qilleensa Itoophiyaatti qacaraman. Akkasumallee bara chaartaraa yeroo muraasaaf hoogganaa osoo ta'anii hojjetaniiru. Erga waayyaaneen abaa'oo chaartara keessaa baaftee booda seenaa barsiisuu dargaggoota Oromoo qabuu fi dhaloonni of beekuu akka qabu cichanii hojjechaa osoo jiranii affeerraa obbo Alamaayyoo Qubee fa'iin miseensa waldaa Maccaaf Tuulamaa ta'anii galmaa'an. Barri kun bara 2000 ta'u. Boodarras osoo hin turin pirezidaantii waldichaa ta'anii muudaman. Tibbi sun immoo tibba waayyaaneen teessoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Adaamaatti aadata jettee murteessite waan ta'eef pirezidaanticha dirqama lamatu mataarra isaan ijaarche. Akka Oromootti handhuura Oromiyaa falmachuu fi akka hoogganaa waldaa guddaa sanaatti dirqama baachuu. Hiriira waamanii manatti namu. Jechamni ka'ii falmadhu jedhu osoo hin taane jechamni isaanii ka'ii falmanna kan jedhu sana waan ta'eef hiriira waamanii hiriiricha irratti sirmaatanii qabamanii yeroo muraasaan booda gara manaatti deebifaman. Guyyaa muraasa booda garuu hidhaatti darbatamanii guyyoota 9 maakalaawwii achiin boodas qaallittiitti dabarfaman. Yeroo maakalaawwii turan filannoon amoolee fi ulee jedhamu isaaniif dhiyaannaan isaan garuu ulee filatan. Waldaa guddaa isaan labataa labatitti fullaasisuuf irbuu seenanii hooggananis cufamee qabeenyi isaa sun guutuun saamamee samsame. Kana qofa osoo hin taane qorannoodhaan dararuutti cichan. Gaaf tokko garuu waan isaan aarsuuf isaan mudate. Wanni sun hoogganaan mana hidhaa sanaa wanta isin hojjettan waan beeknese ta'e addunyaa kanarraa wanti nuti wallaalle tokkoyyuu jiru. Yeroo jedhan isaan immoo aaranii deebisanii waan hundallee hin beektan jedhanii qoratichis garuu dubbii sanatti eebduu haaruudhaan ija babaasee fakkeenyaaf wanti nuti wallaalle maaltu jira yeroo jedhu isaanis xiqqoo akka seequu ta'aa onneedhaan hamma utuu bakkoo Osaamaa bin Laadeen jiru natti misi jedhanii natti hin taane jedhanii qoraticha afaan qabachiisan. Manni hidhaa sun carraa Oromoota golee Oromiyaa irraa bakka tokkotti walitti qabuu waan uumeef isaan salphaadhumatti waa'ee Oromoo qoratanii barreessuutti ka'an. Barroon kunis abdii mana hidhaa sana keessa hulluuqsanii maxxansiisuu waan qabu fakkaatu. Akka isaan waa barreessan irratti waan barameef yeroodhaa yerootti gara kutaatti warqee gati jabeessa ta'uusaa labataa labatatti agarsiisaniiru. Kabajamoo hirmaattota eebba fiilmii fi kitaaba dhugaa keenya namni isin seenaa isaanii armaan olitti caqasaa turtan ani gara kuteessa barreessaa akkasumallee pirezidaantii waldaa Maccaa fi Tuulamaa akka ta'an obbo Dirribii Damsee Bokkuu. Hayyee Ameen.
Baga gammadanii oolmaa guddaa nurraa qabdu. Waan baay'ee Oromiyaaf gootanii ulfaadhaa jennaan. Ayyee daanii duraan dursee baga milkoofte siin jechuun barbaada. Ulfaadha. Mee akkaataan ta'e namoonni siif simatan? Akkan yaadeetiin ol akkaataa sitti himuu hin danda'u. Anaaf wanti kun Oromoo nama kanaa naaf jira jedhee yaadeen beeku. Egaa kitaabaa fi fiilmiidhaati al takka kan eebbisiisaa jirtu miira akkamii qabamee kun? Miira addaan qabu. Jaatanii qopheessuun haaraa miti naafi garuu uummanni akka kanatti argamuutu haaraadha naaf. Nan gammadee waggaa 5 keessaa guyyaa tokko. Akkas. Yeroo baay'ee egaa fiilmiin afaan Oromoo akkasitti ilaalamu irratti baay'ee kan dinqisiifatamu miti jira garuu. Amma keessa garuu dabalaa dhufeera. Faayidaa qaba jettee yaadda? Waan keenya qabannee gabaa addunyaatti ba'uun waan tokko. So har'a kanan ofii kiyyaa gammadee waan addunyaan qabattee gabaa tokko irratti daldalattu qabannee gabaa addunyaatti akka dabalamnu ta'uu keenya kanaatiifan baay'ee gammada. Gaafa baay'ee fiilmii afaan Oromoo irraa kan hafe fiilmiiwwan garaagaraa YouTube irratti hin fe'amu irraa buufanneen ilaalla. Kun isaaniif faayidaa qaba. Asii gaafa deebinu garuu fiilmiin afaan Oromoo fe'amanii buufamanii ilaalamaa hin jiran. Kan akkamitti ilaaltaati? Fe'amanii buufamuu isaaniitii fi namoonni hojjetan jiraachuudhaatii fi namni isaan deeggaru jiraachuutu gaarii. Fiilmii tokko namni tokko hojjettee waggaa 3 booddee dhufu. Attamitti hin fe'are? Kanaafuu baajanni itti baasu guddaa waan ta'eedhaatiif jecha eeggatee qabatee ta'a. Amma waan fiilmii biraa ittiin hojjetu argatutti. Kanaatiif kan wanti kun akkas. Barreessaan fiilmii tokko abbaa qabeenyaa tokko gaafa ta'e yoo dhabirraan kan hafe callisamee kun hin jiru uummanni nu bukkee dhaabachuu hin danda'u jechuu dandeenya nuti. Uummatatu bira dhaabbachuu dhiise miti. Waan uummaticha madaalutu hin dhufu. Yoo wanti uummaticha madaalu seeraan qindaa'ee dhufe yoomoo walii galee wanta irratti walii hin galle hin qabu. Yooma gargar galuuf jedhellee walii galee maddaan gal. Ta'oo wanta keenya abbootii qabeenyaa miti kan balleesse. Barreessitoota illee miti kan balleesse. Wanta nuti irratti walii gallutu muraasa ta'e. Sababni isaa garaa gargar fagoo akka qabaannu waggaa baay'ee waan nurratti hojjeteef hamma fooyyee qabalaan jedhu. Kana jechuun hamma fooyyee qabalaa kanan jedhu namni kamiyyuu waanjoo hormaa jala taa'ee bittaa hormaa jala taa'ee garbummaa jala taa'ee hojjechuu hin danda'a. Hamma fooyyee qabaa kanantiin jedhee fi jijjiirama kana yookaan immoo jijjiirama amma dargaggeessi itti jiru kun jijjiirama biyya geggeessuudhaatiin argame miti. Jijjiirama humnaan morma laacha haadha laacha aarsaa gocha boriin du'aa jechaa hojjetamudha. So jijjiirama humnaa beekta. Jijjiirama humnaatiin ta'aa jira wanti ta'aa jiru hundumtuyyuu keessumaa wanti uummatni itti gammadu. Kanaafuu guddinni aartii Oromoo akka sadarkaa ta'e wayii wal siquu fi hawaasii fi barreessaan iskiriiptii maal gochuu qaba jettee yaaddaati? Yoo gargar galellee waan ittiin gargar gale irratti yoo walii gale wanti inni hojjetu danuudha. Akkas. Kanuma ittiin jira. Ergaa kee dhumaa dabarfadhu carraan si ilaalla. Carraan arganne har'aa kun anaaf gammachuu kee. Ambaa du'aarraati hafee guyyaa gammachuu kanaa nan arga edeeyyaan. Uummatan jaalladhu hojjina keettidhaatiin nan dhaabadha jedhee fiyyaan waaqa galanni kan taate ulfaadha. Galatoomii baay'ee. Galatoomii. Bakka nagaan dhufte siin jecha mee sirna as keessatti adeemsifamaa ture kan akkamitti ilaalte? Sagantaan gaariidha. Egaa qophii akka abbaan itti qopheeffate qophii namaatiin gaariidha hin tole jechuun ulfaataa garuu gaariidha. Yeroo baay'ee akkamii fiilmii ilaalchisna gaafa jedhamu namni akkasitti gurriseen dhufa jettaati. Fiilmiin akkaatama haaluma sagantaa yookiin waamicha wantoota odeensiin irratti ilaalee dhufu qaba. Kan immoo hin dhufnee qaba. Egaa haaluma waamichaa fi yeroo baay'ee nama ilaalanii dhufu natti fakkaata. Nama ilaalanii piroomooshinii qophiiwwan bakka irratti beeksifaman moo akkam? Eenyutu fiilmii sana hojjetee waan akkas waan jedhu waan jiru natti fakkaata. Irra jireessa immoo hammuma abbaan sun beeksisa irratti hojjetee fi waa'een fiilmii sanaa dhageettii argate akkuma kana ilaalee dhufa yaada namni. Yeroo baay'ee fiilmiiwwan afaan Oromoo irraa fi fiilmiiwwan hedduu YouTube irraa buusnee ilaaluu dandeenya. Fiilmiiwwan afaan Oromoo garuu akkasuma hin jiran. Rakkoon kuni kan barreessaa iskiriiptiiti moo kan qaama ispoonsar godhuuti? Rakkoon jiru maali jettee yaaddaati? YouTube irra akka hin buune moo akka hin yaabbanne moo? Yeroo baay'ee fiilmiiwwan nuti YouTube irratti arginu fiilmiiwwan afaan Oromooti. Afaan Oromoo miti fiilmiiwwan afaan biraati. Fiilmiiwwan afaan Oromoon hojjetaman garuu gaafa baay'een arginu achirratti. Rakkootu jira moo maalidha wantichi?
Fiilmota baay'ee kan hin beeku rakkoo adda addaa qabu. Namoonni baay'een yuutuubii irratti kan isaan hin gadhiisnee fi muuziqaa oriijinaalii ta'e hin qabu fiilmii baay'een. Muuziqaa oriijinaalii ta'e hin qabu saawundi iskooriin isaa gaafa hojjetamu kan fiilmii sanaa qofaatti of danda'een hojjetamu taanaan fiilmiin sun yuutuubii irra yoo seene koopiraayitii gaafata. Sanaaf yuutuubii irratti fe'uu hin danda'ani. Kun immoo rakkoo baajetaa wajjin kan wal qabatudha. Maaliif namoonni baay'een fiilmii tokkoof seenaa sana duukaa hordofanii haala fiilmiin sun ittiin hojjetame irratti hundaa'anii iskoor miuzikii fiilmii sanaaf lafaa kaanii hojjechuurra yuutuubii irraa muuziqaa fiilmiif isaaniitiif hin taadhan filanii jala godhanii yeroo hojjetantu jira. Inni kun immoo gara yuutuubiitti gaafa deebistu koopiraayitii qabaatee argama. Sanaafitu yeroo baay'ee fiilmotiin bebeeku baay'een isaanii sababa kanaan yuutuubii irra yaabbachuu dadhaban. Kuni akkasirraa ofii qaamni itti gaafatamummaa fudhachuu qabu eenyu jettee yaaddaati? Isuma hojjetu sana. Inni hojjetu suni jalqaba gaafa fiilmii tokko hojjechuuf fedhu humna fiilmii tokko hojjechuu danda'u hin qabaata yoo ta'e hamma sadarkaa namni hundumtuu waan hojjetu karooraa hin qabaata. Egaa gaafa hojjetu namni tokko maaliif maal yaade akka hojjetu hin beeka. Eebbisiisee dhiisuu qofaaf yoo ta'e yookiin immoo amma yeroo ta'e tokkotti hojjetee deebii naaf hin laannee baasiin itti baasinaaf hin deebisnee jedhee kan mana kaa'ee jirus namoonni tokko waan jiraniif sababa adda addaatiin mana taa'ee jira waan ta'eef fiilmiin kanuma kanaaf kanuma hojjetu sanaati gara yuubiitti kan fidu murteessee kassareessa ta'u akkasumatti hawaasa fiilmii afaan oromoo barsiisna jedhee murtoo barbaada. Kanaaf inni hojjetu suni karoora masaati. Galatoomii baay'ee biqilaa. Ayyeetis galatoomi. Tolee baga nagaan dhuftanii mee sirna as keessatti adeemsifamaa jiru kan akkamitti ilaaltan? Sirni adeemsifamaa jiru kuni waa lamadha. Sirna eebba kitaabaadhaa fi sirna eebba fiilmii haarawaadha. Baay'ee namatti tola ulfaana waa lama eebbisiisna jechaadha. Egaa yeroo baay'ee gaafa fiilmiitu ilaalchifama jedhu keessummoonni akkasumaan argaman fiilmii afaan oromootiif namoonni baay'een iddoon qabanii amma keessa garuu wanta argaa jirru gaariidha. Kun faayidaa akkamii qaba jettanii yaaddu? Kun aadaa ta'ee ol guddachuutu irra jiraata. Akkuma beekamu sirni aartiin oromoo amma guddachuun irra jiraatu baay'ee hin guddanne. Kunis immoo namoonni beekamtii aartii oromoo irratti qabanii sirriitti hubannaa guddaa waan hin qabnee fi namoonni amma jijjiirama guddaatu jira illee yaadaan. Yeroo baay'ee qaamonni ispoonsara godhanii fi barreessaan fiilmii tokko gaafa baay'ee guddina aartiitii fi yoo maachi wal godhe jarri kun lamaa yoo maachi wal godhanii guddina aartiitiif faayidaa akkamii qaba jettanii yaaddu? Guddina aartiidhaa fi aartistiin gahee hojii isaatii ba'a. Aartii wal guddisuu keessatti waan beekumsa isaa hundumaa fayyadamee waan hojjetan jarri hin hojjetu. Warri abbaa qabeenyaas ta'e warri karaa ikoonomiidhaan wanta kana deeggaruu barbaadanis dadammaqinaan yoo irratti hirmaatanii jarri warri aartii hin hojjetu warri kaan qabeenyaan gumaacha walitti godhu. Kanaaf aartistoonni guddina aartii oromoo irratti jabaatanii haa hojjetanii uummanni keenya immoo karaa qabeenyaadhaan namoonni gargaaruu danda'anii karaa qabeenyaadhaan tumsuu danda'anii yoo wal tumsanii wal qabatee guddata jechaadha. Yeroo baay'ee egaa fiilmii afaan oromoo irraa kan hafe fiilmiiwwan garaagaraa yuutuubii irraa buufannee ilaaluudha kan nuti dandeenyu baay'eetu jira jechuudha fiilmiiwwan afaan birootiin hojjetaman. Fiilmiin afaan keenyaan hojjetame garuu yeroo baay'ee hin jiru. Kun rakkoo hawaasaati moo rakkoo barreessaa iskiriiptiiti jettee yaaddaati? Kun rakkoo barreessaas natti hin fakkaatu akka jirutti haalli uummata keenya irra ture haalli cunqursaan saba keenya irra ture illee wanta kana irratti fiilmiin afaan oromoo akka guddatee mul'annee fi gahee guddaa taphatee jira. Garuu amma haala amma jiruuni namoonni hundumtu hubannaa kana godhatanii yoo irratti hojjetanii fiilmiin kunis barreessaan kitaabaa garaagaraas ol guddatanii ba'anii mul'atuu hin danda'u. Gama ikoonomiinis ta'e gama baay'ina uummataanis ta'e gama aartii bebbeekamoo qabaachuunis ta'e uummanni oromoo baay'ee badhaafamaadha. Garuu baasanii hojjetanii mul'achuu irratti hundumtuu dadammaqinaan hojjechuun irra jiraata. Galatoomaa. Tolee mee daawwattoota keenyaa wal barre. Tolee Roobeel Ermiyaasin jedhama. Mee
sirna as keessatti adeemsifamaa jiru kan akkamitti ilaalte? Sirni adeemsifamaa jiru egaa baay'ee gaariidha akkuma waliin ilaalaa turredha. Sirna eebba fiilmii fi kitaabaa ture. Haala namatti toluudhaan eebbifameeti kan jiru baay'ee namatti tola. Egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee fiilmiitu ilaalchifama gaafa jedhu namoonni uummanni keenya agas mara ilaaluudhaaf eeyyamamaa miti. Amma garuu akka ajaa'ibaattiidha kan namni seenaa jiru. Kun faayidaa akkamii qaba jettee yaadda? Inni kun egaa gara aartiin keenya guddachuu irratti shoora guddaadha kan inni taphatu. Maaliif gama keenyaan nuun qophaa'ee nuti hin daawwannu taanaan, nuti hin laallu taanaan, nuti hin dubbisnu taanaan qaamni dhufee nu dubbisu waan hin jirreef jechaadha. Shoora guddaadha kan inni taphatu aartii keenyaaf jechaadha. Yeroo baay'ee fiilmiiwwan hojjetaman afaan keenya afaan Oromoorraan kan hafe fiilmiiwwan hedduu YouTube irraa argannee buufannee ilaaluu dandeenya. Garuu haa ta'uutii fiilmii afaan Oromoo gaafa baay'ee hin argannu. Kun miidhaa moo faayidaa qaba jettee yaadda? Kun miidhaa qaba jedhee yaada malee faayidaa qaba jedhee yaadu. Maaliif fiilmiin baay'ee barumsa irraa argannaa, ittiin bashannannaa, amma nuuf galeedha malee barumsa guddaadha. Haala jireenya keenya even jireenya keenya irraa ittiin biyyuuldi gochuu kan dandeenyudha. Fiilmii ilaallee daawwannee gara jireenya keenyatti finnee wal simsiisnee jireenya keenya faana faayidaa guddaadha kan inni qabu bilchaachuuf illee jechaadha. Baay'ee galatoomii. Ulfaadhu galatoomeetillee. Tolee baga nagaan dhufte. Baga nagaan eeddan. Mee sirna as keessatti adeemsifamaa jiru kan akkamitti ilaalte? Baay'ee namatti tola ture. Akka carraa ta'ee sagantaan irraa baay'ee addaadha. Eebba fiilmii fi eebba kitaabaa wal faana taasifamaa jira. Hirmaattonni sagantaa kanaallee haala kanaan dura baratamerra baay'ee danoomanii yookiin baay'atanii bakka kanatti walitti qabamanii jiru. Kun immoo abdii guddaa natti toleera baay'een itti gammada. Akkuma beekamu yeroo baay'ee fiilmiitu ilaalchifama gaafa jedhamu agas mara namni irratti hirmaatu muraasadha. Amma keessa garuu dabalee dhufeera. Kun faayidaa akkamii qaba jettee yaadda? Kun egaa gama industirii fiilmiitiin ilaalcha hawaasni keenya fiilmiidhaaf qabu fiilmii irraa baratamuu akka danda'amu sana caalaatti calaqqisiisuudhaaf adeemsuma sana keessa immoo industirii fiilmii keenyaas immoo baay'ee nu jabeessaa ni guddisas jedhee yaada. Yeroo baay'ee fiilmiiwwan afaan Oromoo irraa nafe fiilmiiwwan afaan biraatiin hojjetaman baay'ee isaanii YouTube irraa buufannee ilaaluu ni dandeenya. Fiilmiiwwan afaan Oromoo garuu agas mara miti muraasa. Kun uummata kana miidhamuun fayyada jettee yaadda? Fiilmii dhabuun keenya loojikii isa kamiin iyyuu miidhaa malee bu'aan miidhaa isaatu caala. Already miidhaadha fiilmii dhaabantu. Sabni tokko fiilmii hin qabu taanaan tiyaatira hin qabu taanaan addunyaa aartiitiin wal qabatee kallattii ittiin yaada isaa jiruuf jireenya isaa gaggeeffatu hin qabu taanaan already sabni akkasii jira taanaan iyyuu anaaf guddaa hanqina isa guddaa fi. Barreessitoonni fiilmii afaan Oromoo kana gochuudhaaf maal gochuu qabu jettee yaadda? Akkuma saba kaanii sabni keenyas fiilmii isaa achirraa buufate akka ilaaluuf barreessaan fiilmii maal gochuu qaba jettee yaaddaati? Barreessaan fiilmii already fiilmii istaandaardii isaa eeggate waraabee hawaasa kanaaf dhiyeessuudha. Barreessitoota fiilmii caalaa garuu hawaasni dadammaqinsa hubannoo fiilmii, hubannoo tiyaatiraa, hubannoo hojiiwwan aartii Oromoo irratti hirmaachuu qaba jedhee yaadamaaf isatu dursa malee amma barreessitoota hedduu qabna akka sabaatti rakkoo iskiriiptii yookiin rakkoo fiilmiis miti kan jiru. Irra caalaa dhimma faayinaansiitii maallaqaan wal qabatee barreessitoonni deeggarsa hin qabanii hubannaan dhaawata keessa dhufu kun garuu hawaasni keenya viyuu waan sanaa akka inni dabalu ni taasisa waan ta'eef walumaan taane ogeessis hawaasnis waliin ilaalcha gaarii yoo fiilmiidhaaf qabaanne akkuma biyyoota guddatanii addunyaa sanatti itti fayyadamnee yaada keenya ni dabarfanna aadaa keenya ni calaqqisiifanna jedhee yaada. Egaa ati addunyaa aartii keessa waan jirtuufidha kan inni irra deddeebi'ee si gaafachaa jiru. Rakkoo kana kan furuu qabu barreessaa moo hawaasa jettee yaadda? Rakkoon kun waliin furama. Barreessaan gama isaatiin wanti isarraa eegamu jira wanta hawaasicha madaalu fi aadaaf jiruuf jireenya hawaasa kanaa gara hawaasni kun barbaadutti fiduun barreessaarraa eegama. Hawaasni immoo hojiin kun naaf hojjetame kan kooti waa'ee koo dubbachaa jira jedhee hirmaannaa isaa taasisuu qaba waan ta'eef lamaan iyyuu wal keessa jiru naaf. Baay'ee galatoomi hafte. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiin keenya akka ammaa daawwachaa turtanii kana fakkaata ture yeroo gaariin waliin qabaattaniif ulfaadha jecha deebinee qophii birootiin akka wal agarrutti nagaan turaa kan isiniin jedhu ani Lubee Girmaa ogeessi kaameraa keenyaa immoo Tolasaa Bultiidha turtii gaarii waan waliin qabaattaniif ulfaadha.